Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkata YouTube keessan viidiyoo sagalee hin qabne sagalee irratti akkamitti hidhannaa warra jettanii sagalee akkata itti hidhattan isin garsiisa qajeelannoo hordofa. Fakkeenyaaf YouTubein kenna yoo sagalee hin qabaatin jechuudha. Akkata viidiyoo irra sagalee hidhattanii sagalee YouTube keessanii jechuudha. YouTube keessan akkamitti sagalee akkata irraa hidhattan isin garsiisa. Amma fakkeenyaaf YouTube kiyya haaseenno YouTube kiyya amma fakkeenyaaf yoo kalaaltu tahee ilaaltan tahee amma sagaleen qabu kuni sagalee waan takkaan qabu sagalee takkaan qabu akkamitti sagalee irratti hidhannaa warra jettan sagalee akkamitti irraa hidhannaa warra jettanii isin garsiisaa jechuudha. Akkaataa sagalee itti hidhattan sagaleen qabu waan takka waan liivii waraabama tureefi sagaleen qabu kanaafuu akkaataa sagalee itti hidhatan isin garsiisaa jechuudha. Akkaataa sagalee itti hidhattanii kanaafuu eessan seentanii opeeraa keessan seentanii nama fakkeenyaaf opeeraa keessa yeroo seenu YouTubein kiyya opeeraa keessan jira as cufaasa dabacha cufaasee akaunti chaayinaalii kiyya na gaafata chaayinaalii kiyya ni seena chaayinaalii kiyya ni seena kanaaf siifan kan jedhu kana cuqaasa asirraan ammoo istiidiyoo YouTube istiidiyoo kan jedhu kana cuqaasa sanaan booda ammoo viidiyoo kiyya dhufe jechuudha. Viidiyoo kiyya dhufa viidiyoo seentanii keessa isa viidiyoo liiviidhaan waraabame liiviidhaan jechuudha. Isa keessa kan ani irratti hidhuu fedhe irra hidhuu fedhe jechuudha. Isa kana ammas as dhuftu hidhiitu kan jedhu kana dhuftan obsan eeggatanii as keessaa bakka tana hidhuu tana cuqaaftu kanneen keessa kan barbaadan irratti jechuudha. Kan barbaadan irra hidhattu bakka tana adii gootanii yoo barbaadanii kanarraa adii gootanii nama kana irratti hidhee jira jechuudha. Kanas yoo barbaadanii